Kaartaan addunyaa ittiin barachaa turtan sirrii akka hin ta'in beektu. Hedduun keenya kaartaa kanaanii ji'oogiraafii baran. Asirratti Afrikaanii ardii xiqqoo fakkaatti. Garuu bal'inaanii Awurooppaa dacha 3 caalti. Kaartaa kayyoo ilaaltammoo kan beekuu hin dandeettu. Kaartaan jaarraa 16 hojjetam kuniin Afrikaa odola xiqqoo Greenland kanaa kan uummata 57 qabduun wal qixeessa. Haa ta'u malee Afrikaan Greenland dacha 14 caal guddaa. Greenland dhiisii yoo Ameerikaa, Chaayinaa, Indiyaa, Japaan, Meeksikoo fi Awurooppaa ardii Afrikaa keessa galchiteeyyuu lafti irraa hafti. Lafa uummanni biliyoon 1.5 keessa jiraatan. Mee waa'ee kaartaa kanaa halaallu. Kaartaan manneen barnootatti barachaa tur kuniin makkeeta projection jedhama. Ogeessi kaartaa jiraadas makkeeta jedhamuutti imalaaf ittiin gargaaramuu fi hojjete. Durii namni adiin gaafa buuruu fi koloneeffachuu fi malan kompaasii fayyadamaa turan. Garuu dacheen geengoo waan taateef kompaasiin sirriitti hin hojjetu ture. Kanaaf jiraadas dachee katarraa diriirsee akka isaan rakkoo malee imalan godhe. Akkanaan warri abbuuruu deeman adoo kompaasii sirreeffachuun isaan hin barbaachisnee imalaa turan. Keessattuu warri galaanaan imalan kaartaa kanaanii guddoo gargaaramaa turan. Haa ta'u malee kaartichi bal'ina yookiin guddina ardii irratti dogongor guddaa qaba. Gareewwan Afrikaa keessatti dhiibbaa uuman duula Kaartaa Afrikaa Sirreessaa jedhu gaggeessaa turan. Duulli kuniin akka dhaabbileen addunyaa fi manneen barnootaa kaartaa bal'ina Afrikaa isa sirrii ta'e fayyadaman gaafatan. Amma Gamtaan Afrikaalleen duula kan deeggaraa jira. Kaartaan dullooman jaarraa 16 kuniin kaartaa haaraa Equal Earth Projection jedhamuun akka bakka buufamu gaafachaa jiru. Equal Earth Projectioniin bara 2017 keessaa ogeessa kaartaa akka taa'e Tom Pattersonii fi waayilaan isaatiin qophaa'e. Projectioniin kaartaa lafa walqixaa jedhamuun beekamu kuniin bal'ina biyyoota fi ardiiwwanii sirrii ta'e argisiisa. Garuu boci isaa dogongora. Bocni kan makkeetaa jiramoo sirrii guddina lafarraatti dogongoree malee. Kaartumaa miti maal balleessi yoo laftiin kutamin jechuu dandeettu. Garuu dhaabbileen jijjiiram kaartichaa falman dhiibbaa inni qabu himu. Gamtaa Afrikaatti Komishinaa Itaana kan taate Salmaa Malikaan kaartaa fakkaachuu danda'a garuu dhugaan jiru bocni kuniin barnoota imaamataa fi ilaalcha addunyaan Afrikaa qabdirraatti dhiibbaa uumaa jette. The African Union supports this campaign and sees that this campaign, through various actions aimed at promoting this really accurate mapping and addressing historical inaccuracies. Direktariin olaanaan dhaabbata Afrikaa Noofilta jedhamu Moki Makuuran kaartaan amma kuniin seenaa addunyaa keessatti dogoggoraa fi burjaajii yeroo dheeraa turu waan ta'eef dhaabbachuu qabaa jetti. Ogeessi kaartaa haaraa kan hojjete Tom Patterson kaartaan durii bara booruu fi Awurooppaan biyyoota koloneeffachaa turte baay'ee faayidaa qabdi ture jedha. Haa ta'u malee yoo ammaa akka kaartaa addunyaatti fayyadamanii manneen barnoota keessatti barsiisan barattoota dogongorsiisuu jedha. Kaartaa kan qeequni waan haaraa miti. Haa ta'u malee duulii kaartaa sirreessa jechuun nam deemaa jiru falmiin kuniin deebii akka cimu taasise. Duulii kuniin mootummaan dhaabbileen gugurdoon manneen barnoota fi namni hundi kaartaa guddina Afrikaa sirrii ta'e argisiisuu akka fayyadaman gaafata. Dhaabbileen akka Baankii Addunyaa fi biyyoota gamtoomanii kaartaa Equal Earth kan akka fayyadaman barbaadu. Tarkaanfiin akka fudhatamuu fi qaama biyyoota gamtoomanii dhimmi ilaallatuutti erganii jiru. Dubbi himaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kaartichi koree ogeessotaan ilaalamee achiin duuba mirkanaa'aa jedhe. Naannoleen biraalleen carraaqii Gamtaa Afrikaa kanaa deeggaraa jiru. Akka warri dhiibbaa jedhaniitti jijjiiramni kuniin dogongor ji'oogiraafii qof sirreessuu osoo hin taane ilaalcha addunyaan Afrikaaf qabdirraatti jalliin kolooniin hojjettee qajeelchuu jedhu. Ati mana barumsaatti kaartaa kanaan baratte? Akka sobamteetti dhaga'ama as jalaan nu beeksisi.